ati yeroo isa waa kanitus ittuma dubbatin Sabab qoonqoo hoguu kaniteef fuula duraan itti fidiiti hudduu duraan isa bira akka lafa kaayi ati bira deem. ati shayini biyya kana malee hin jiru. Jiraati mee hot. Bisa nggak tahu ya? Rumah ajaa'ibaa nu qabate dhiiroo. Yeroo dhufnee da'oo gooneennes nama gartee silaa gartee da'uma kanaa seeraan nu ajaju gartee kunoo gurbaadha. Maal feete booda ammatti deemte? Hai, usanii qotaa. Estaan. Taa'in kun Isaa bidiraa jiru. Raajuun ismaa kunoo kiiloo. Yaa jira kan nyammaatti uffuu jiraame. Meeqa ta'u ati gotaa'e? Sanaan fidee ammas. Meeqa gotaa'e? Namnummaan hogguu dawaa namaaf goone inni dhufnu tartiibaan wanta akka namaaf godhu hin agarree. Egaa ati takalee akkasii dhaabbattee afaan namartee na gubbaa dhaabbattee natti hanjamtee dawaa tana. Laal godhu kun ammas. Dawaa tana tartiibaan nama naaf hin qabu. Si dura jiraa godhe malee dawaa kun. Dawaadha. Dawaa ittiin godha. Ayyee godhu. Gubbaa kana amma kiiloomeetira meeqarraa hin qabee fidhi isaa giddaa dhaabbatu. Galatoon. Egaa. Galatoon. Godhayyee. Egaa. God. Duuba ati yaa kun yaa. Godhayyee. Subhanallah yaa rabbi. Yoo kumaan ta'e yaa meta ta'i meta wanni godhin. Daawattiin godhami. Ayyeetti godhu. Na keessa dhaabbatu jiru sarfa na keessa keesseeti. Ana. Si sarfa na keessa dhaabbatu jiru. Ayyaa. Amma inni sirra beela. Amma inni sirra beela. Takulaati yabanuu bar. Booddeessi ati itti sheena uffteessa namichi kun nama akkamii jette. Anatti sheena. Itti sheena uffteessa laafin. Ani garuu maga si wajjin qabsoon qabu qabsoon gartee mata gartee obboliitti yaafi gurbaa kanatti jirtu ni gartee. Bareeyyan kee. Egaa santuu gartee mata nagaa si duraayis akkaan gartee mata si duraa gabboo na godhe malee ani garuu an takkaa dhalaadhaaf miti dhiiraafuu harka kanneen beeku jechuudha. Ayyee. Nuti immoo naa miti jechuudha. Ijoolleen gartee silaa an gartee wajjin baranne yoo ta'u. Amma maal si fide yaar. Awwanna fide. Fideemi. Galatoome haa ibbaa hin raadeemu. Dhageessa. Awwanna fide. Dawaa gartee silaa amma godheessan. Sanii wal faana gartee faayottiin godha jee dhufe jechuudha. Dawaa sana amma itti goote moo taniin qaama dhiqee sana dhiqee fi jirta. Dhiqeeme. Dhiqeeme dawaa keetiin dhiqaani. Ka gartee ganama harkatti akka dibisiin keessa dibde. Dawaa keetiin dhiqaani. Dawaa keetiin dhiqaani. Mee kanan jiiniiti. Egaa ati waan isin jeessan anaa deebismee. Dawaa keetiin dhiqaani sila akka hedduu. Rabbiin nama waa beeku rabbi si haa godhu. Namni waa beeku kan nama godha. Namni waa beeku kan nama godha. Duummaati. Mee kam jetta kam taatee? Taatee jiraachuu baddaan siin jedhe. Akka rabbi na jiraachistee jira. Amma dhageessaa. Ani nama gartee malaanyaa sasii miti. Yee taa'e. Simba nama gartee malaanyaa sasii miti. Dhuga immoo gubbaa kanarraa maalaqallee fuudhee maalleen san malaanyaa ta'a. Dawaadhaaniin biteetii fidee. Dooraa homaa fi wayii dawaan bitan. Yoom jaan akkas. Yoom jaan akkasii. Bar biyya tani ogeessi akka nama cabee buqqee lafee asiifasi wal faana dabartee 500 Itoophiyaan beektaa dubartiidha san 100 takka. Sanuu waan harkaa jaaniiti. Lafeen harka cabtee hin beekun lafee cabtee hin beekun. Kana bas zaakiraadha bas zaakiraa. Sumaa qayyare. Zaakiraatu xiqqishoo haani gartee keessaa san sagaltuu qe'ee baddu. Sani malee. Sumaa qayyare. Sumaa qayyare. Ati immoo tana garee tolaa feetamoo garee lolaa sinu feeteeti. Nuti immoo adawwii teenyaaf dhageessaa adawwii teenyaaf haasaa dhedheera turra baazuqaa guddaan beekami waan goote maal baazuqaa guddaan beekami san qopheeffamee jira adawwii teenya warra gartee gubbaa sana taa'u miti warra gartee boolla hantuuta keessa taa'u jechuudha irratti meeshaa deeffannee jira jechuudha yoommoo gartee adawwii sana hin deemete asis ni hirkattaa hubadhu. Amma dhagee as teessee lamu faayidaa wanta akkasiif illee hin qabdu saniif itti godhe dawaa lafa dawaatti walii hayi. هذا واحد سين أجل مناسب أجل. ما أجتي. كان ينفع يقول سنجت تقوله؟ نقول. نقول. تنقوله. ويانا مو شيخ عليه ترتيبا أنا كمتي تقول نجتوس. فقول أنا مديور أبدو. شيخ مالي مثلي. إيه. أما أسمع درسي. أسمع لي درسي. أيه. وان قلت تقول يخيد ميلو. أسمع كم تور بدمت. ما كم تور بدمت. نتا تجي تك نتا سوي سوي ما بعرف تخانسي. خاطر رجال. كم يوم خده. حرمتك بالبيع والدي ما خاطر خد أبوس إنت أبويته ما بابا تخانسي خانسي ما بابا تميتك خانسي ميتك ما بابا واي ماني دمي كمان تان راجون كله حبوك أزديتشول ويا خنا دورا أشول حركات اللي قروفي قوم إني بدليتو تو إلى قدر
arrammoo saayilantii ta'ee jira jechuudha. Gabbaaftee itti naqxee jirte gawaan kee. Gabbaaftee waan kee itti naqxee jirte. Gabbee itti naqe waa fedhu asitti itti naqe fedhu gartee uummata keenyaan. Amma kalee kutte dhagi wareen guddisiin. Amma kalee kutte maaltu deebisam? Wanti deebisamu. Ani gaamma isaan kanaaf dawaan gartee haratti gartee amma tartiibaan godhuu jiru kanaan fidaa biyyeetiin sanii itti dhufee jiru. Dawaan fidaa biyyee dhufte? Halee immoo gosi dhufteen ariisu sanan sodaa ta'e seen jechuudha. Garuu waan sidhiisee xiqqoo takkaa jira. Maali? Beektaa? Ilmaan xixiqqishoo gartee akka isa jiru kana gartee haadhaaf nu gaa maafiyaas duraan gartee nama zabdee fi gartee immoo harka fiitiin gartee haada fitti dhooyittiin gartee akka ibsu gartee mire isa gurbaadhaaf nu akkanatti namaan wajjin deemin wajji deeme jechuudha. Akka gartee nama bikka akka nyaatatiin qorfatu gurbaan. Amma kam goonayyee? Ati yeroo isa waa kan itus ittuma dubbatin. Sabab? Qoonqoo gooniteef fuula duraan itti fidiiti. Hudduu duraan isa bira akka lafa kaayi ati bira deema. Ati shayini biyya kana malee hin jiru. Shayini sheekanum. Shayini tokko tokko gisa laaffate. Kara sheeka biraa afaan Ameerika. Abadan hin beektu shayini. Amma inni gartee ana ifi jee. Haab kana dhufume. Fedhu Awurooppaarraa xalabadhu, fedhu Ameerikaarraa xalabadhu, fedhu gartee bikka feete xalabadhu. Mee ilmummaan abbaan ana ifi jee bakka sana haa dhufu. Alla teessum jabdu yaaboo. Anuma qofaan mataas jabaate malee. Asimoo. Teessum jabdu. Baguma harka kan rabbi lammuutina. Asimmaa waan siin jiru. Maal naan jettan? Wanta kan siima jechuudha. Amma na dhagayan. Ganama. Takka kaatee ba'u. Waa lama filadhu. Takka kaatee nama kanarraa ba'u. Kaatee rawaatti gootee jara kan lameen keessa tokko fayyisu. Hogguu jarri lameen keessa tokko fayyite. Sheeka hin nagganaa. Maasalaama. Akkasii yoo ta'e. Tanii siin jiru. Ayyaa. Bawwan tiyya sin dhibin. Bawwan tiyya sin dhibin. Gurbaa gartee amma arraan sana. Haala dhiisi. Harma tokko hin dhaqu. Naanneetuma asumatti deebi'a. Ammoo deebi'a qabadhu taa'in. Tanii sitti himuu ooftiyan. Akkaataa gartee immoo itti jiraatu qofa ta'e. Akka jireenya keetiif yoo gartee jireenya keetiif yoo gartee niin jiraadhaa barbaadde akkaataa itti jiraate qofa ta'e asitti himeetiin jedhan. Jireenya hayyaa. Maal ayyaa inni guura deemu? Garee nama fayyaa seenuu wahiin garee gartee nama fayyiftu ta'uu. Maal inni guura deemu? Kunuma waan fedhe haa guuru fedhu dandeenyaan makiinaa guddoo sanuu ka qabee rarraasee bakka sana haa fidu. Fedhu bashoo mataa bashoo ta'uu malee mataa bashoo hin deemu mataa bashoo keessatti arma ol kusaadha. Naasa fuudhee kun daraja radar bakka kun hammaama olii ta'e. Itti karaatee birute itti gurguddeesse. Mataa bashootiin deemaan sin mataa bashoodhaatiin. Itti karaatee birute. Anaa miti hatti qareef. Dukkaana hin dhaabbatin jeen dhaabbataa ture. Bakka sheeka dhugaa gartee isa baala. Amma silaa gaafsan sheeka guyyaa isaan silaa sheeka fidan san arge arratatu hin jirtu. Animoo. Si gummi lafarra. Jiraachuu hiyyaa fi jiraachuu hiyya dhaba mee abbuun fedhe xalabii bakka sana fiijiiti dandeenyaan huluma sana namni sana ol seenu. Harkisii ol seeni yoo inni bakka sana lafaa kudha deebisu. Maal asii gootate? Maal asii gootu ulaa sanarratti? Ulaa sanarratti maal gootate? Manni kun ammaan tana tasgabbaa'ee jira. Murtoottee jirta kaa manas argatte akka beektatti jireenyas argatte keessa ol deemta keessa gad deemta kalaas murtaa'aati. Sa? Asitti himeetiin jira barreessiyya. Aboo maal? Ammoo. Amma kophee miila miila kophee miila miila kophee miila miilaatiin mataa gad deebiin qosa deebi'aa deemu waan fedhe. Wanni amma dhageessa wanni amma hanqana asirraa gartee maarshii qabaa jiru jechuudha. Amma na dhagayan. Mi'iyyoo miskiintitti mi'iyyoo mujrimtitti ilmaan namaa kana gootee kana gartee dhageessaami amma isin gaasraa haa ciifu haa teessuma isin sanaatu. Ana na dhagaye. Dhiiroo. Daa'imman madarsaa. Daa'imaan gartee anaa jiru tana. Xiqqoo xiqqoo inni laatu haa takhanitu. Amma na dhagaye. Hin kannitu qoonqoo hin kannitu. Gaafa daraajiin qoonqootti kan nagee asii wagguun daawaa barbaadiyyeen daawaadhaaf isin hara alaa gabbaa'u ati akkaataa inni fallaana keessa kaayatti fallaani kun kan gargar itti deebi'aa ture. Jinnii akkasii jira. Jinnii ta'eeti. Ani jinniidhaa miti jinnii miidhisni nama gartee kakaayitti fayyaa kanaan adeemu qaba. Amma dhageen muciyyoon madarsaa bituu deemu haasaa dheeraa wajjin qabu anti amanee mana keessa sindisu waan itti faayoo gootuun beekamu waan daa'ima xiqqootiin gootuun beekamu waan raajii gootuun beekamu. Khayibaa deema guunan daa'ima madarsaa fi boodarra tayo khabaa khaytum khaydem animo khaydem ma isa ma qabo amma khaydem daima khaydem tami yero ammo am bikatna khay gabbe si hulan tunu tidide higa khotta hulan rabana te izun akai abde sar kutan akan qulfi qabul me izami qulfi khaytu ta irar rasani miti dakhili sanin qabetu esa qab mana khana kontoda funa jiran mana kontoda funa jiran harka amna hanka garte gaye te galmangen jenne
wanni barbaadan maallaqa moo isin hammame Uda bishin gata to. wanni barbaadan maallaqa moo mana haa barbaadan Utimo. isinii kanina nu goddiisa yeroo kan jiru fayyisaadha Jira kanya. Jira fayyisan isni fayyina. mana barbaadan Dawaan an seeraan godhi yes. hin keesu gaa dawaa akka kalee keessaa walirra keessee ittiin nama dhabamsiisan hin keesu nama kana jiru abadan hin keesu hin godhu Tamam. Meeshaan keenya harkaanis deemaa dhiifneeti teknooloojiidhaan fayyadamaa jirran siin jedhu. waan feete fidan bishaan mana kanatti fayyadamu Fayyadamtu. nyaata mana kanatti fayyadamu waan feete fidan mana kanatti waan takkan ta'u Antanya siin jedhu. Arraa idinu hogguratte. arguun laalseen Hogguratte. hogguu laalseen Mana mata ko arkutee isaati. Haraa bilaatii miti bita deebitee rafuu qabdarra. rafa kafa ettirra fedhu mirgatti Yeroo fedhu san bitatti dhiirummaa xiyyaa fi sheekummaa xiyyaa fedhu mirgatti irra fedhu bitatti irra manaa'uma gadhiisan qofa naaf himuu dandeessi. nin argu mana tokko nin argu Naaf himuu dandeessi. maaf hin argin Garuu engatti dhageessaa dubbiin xiyyatuun gaafa gartee ijoollee Amma- gartee waliin barannetti dhayxee gara sheekaa hoot dhuftee gartee sheekaa miti. Ijoolleen gartee an anamma dhabe barsiisee yaa sheekh erga waan kana kan ta'e beekon sheekha maaliif jati sila asmaan afaan sejjiyyaa loon anta gabeeku muka beekte tara kala baaboo erga kan kana dhukuu jira la karta siin fuudhattee haala akka nama nagatti Wanni gaafa isin jiruutana namni keenya gorsaniis yoo kanniteefis maalitti nama kun haasofte barbaada jechuudha. maalitti haasofte Yoo oduu geessitees mataa wayya murtee gartee yoo gartee mara dhiibdee Sindaan. darbii gurgurtaa waan jirusan gadi gaitami. maalitti haasofte maalitti haasofte Ani immoo firatti naa ta'uu namni keenya asiin ni jira asiin ni jira nama gosa nama nama akkam nama meeqaa jira namni jira nama meeqaa jira maddinuti. nama Waraanni akkam keenya guutee maalitti haasofte ijaan galtu mana maati. Maatame gabaabduudha. harkaan kan ta'e akhiraa kana dhukkuba Maali diimina kunoo? beekon beekon Diimina kana moo? Kan beektu? Kan beeki. maali kun Wanni si jira takkan taane waan dhageessa takkan taane dhageessa amma haleedha nama afaan dhaabbatte. yaa bu'aa Kanaafuu takkan damma dukkan- haybay niyyoon madarasa bitu Bakka hin taane dhaabbatinii. haybay niyyoon madarasa bitu deemanii Bakka hin taane dhaabbatinii.